isin dhalakatiyaati isin irra jechisan hundanarra raawwatte waan ta'eef anis akkaan ta'e irrumaanumaan baafadhaan isii akkaan irraa kafaluddu anaatu beekan. Ansila akka yaada duniyaatiin akka isin san hundanarratti hojjetteen abdii nama dhiisu miti. Sila akka isin san hundanarra gooteen jalaa nafu maaliif yoo ta'e qotaasiitiif duraan niin jaaladhee mi'ittuun hin heerumaan sila akka isin nagosaniin jalaa hin hafuun. Abdii jalaa. Abdi jala hina fo'ee silaa akka isin san hundana goote san hundanarra raawwatte. Guyyumarraa kana sila amma heerumteetu ni garsiifte guyyumarraa kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hordoftootaa fi daawwattoota Najjaash Tube jirra jirtu isiniin jecha salaamtaan xiyyeetan onnee irraa burkate bakka jirtan maratti isin haa geessu qilleensa irraaniin isiniin jaa ozumaan akkasiin jaa arraan tana gartee maal qabattee dhufti jechuun keessan hin oolamu. Ozoon waan san hin himne mee biiftu har'a garuu biiftuu biratti hin argama. Biiftuu tana biraa maaliif hin fagaanne jechuun keessanillee hin oolamu. Ani biiftuu tana biraa fagaachuufillee hin taa'u. Roorroo biiftuu tanaas hin danda'u. Har'aas boruus ani biiftuu biraan dhaabbadha. Mee biiftuu daawwattoota kana salaam dura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya eegaa har'a qophii qabannee dhufnee as isinii dhiyaannee jirra. Maaliif dhuftanii jechuun keessan waan hin oolamne garuu har'a Najjaash akkana kunoo mana keenyatti argamanii gaafii inni naa qabatee dhufees walumaan laallaa hanga waliin laallu obsaan nu faana turaan isin jaa. Eegaa wanni inni qabadhee dhufe biiftuu duniyaatu gartee mana isitti waan namni nama hin goone goote silaa an jiraadhe manuma isii sanuu dhaquu sanuu itti hin dhiisu. Maaliif itti hin dhiifne waan isiin taate waan hin beekuuf mana isii sana akka deemtee dhayitu hin fedhu. Garuu duniyaan arraan tana waan namni nama hin goone isii goote namni namarraa ajjeeseewu gartee eega deemee manas dhufe kabajaa guddoo qabaachuu qaba. Nama badii fi beekee badii balleesseetiin jira jetteeti isilleen dubbatteeti dhayite jalqabuma viidiyoo san dura waraabdee turte akka keessatti biiftuun obboleessa isii saniin intalti tun gartee intalti tun yoo mana sittoo yoka badii anan murtee yoka isin murte yoka badii isin murtees deebiteeti obboleessiteeti wajjini nattumsitee siin jetteen turte biiftuun garuu dogoggora guddaadha goote ammoo namni dogoggora guddaa qabu ammakkaa'ee shoowi tana keessatti gartee dhalaa fi dhalaa namni tokko walitti hin fayyisu. Dhalaan nama irraa masuulaa qabdi. Inni akkuma obboleettii gartee isaa tanarraa masuulatti isilleen jaarsa isiirraa masuulaa qabdi. Jaarsa isiisanii wajjin dura jaarsa isiisanii dhaqee jaartii ta'e tana irraa qabuu dandeessa obboleettii ta'e tanarraa an obboleettii tiyya irraa qabeetiin jira jee jaarsa isiisanii mari'atee jaarsanii wajjin taa'ee haasoo qaba dubbii silaa kophaa isaa fudhatee dhalaa lama walitti hin fayyisa jee jidduu hin dhaabbatu ture. Isiin biiftuun hunoo tana bira ta'e tana arraas boruus biiftuu duniyaan akkas goote. Kabajamtoota keenya hunoo qophii nuti qabannee isin dhiyaanne har'a kana. Duniyaa mana isii itti dheenee kabajaa isii mana isiitti itti dhaqee badiitii hunda firra beekee dhiifamaan gaafadhe jechuudhaan mana isiitti itti dhaqee obboleessa kiyyallee wanni hin qabadhee wajjin deebiif ni kabajii jechuudhaan wajji dhaqee obboleessa kiyyaas hin kabajne obboleessa kiyya harka darbitee san hunda narratti hojjettee maaliif yoo ta'e na dhibee anis gaafiin tun gaafii na taate garuu duniyaa qilleensa irratti hin beeka malee qaamaan illee harkeetillee hin beeku ni daddagee malee ammas qaamaan ijaan harkee hin beeku.
tokko yoo isiin ablee qabattee akka fete haraa kanan nagootes isii jee murteessuu hin danda'u. Isii dhifama gaafachuu daran irra caalaa wanni mana isii dhaqeef isii takka taate adda baafachuudhaaf irraa baruudhaaf mana siisan dhaqee gizeen ifin dhagahu haala hedduu yaa'ee qabdii kana jechuu takkaan dhagee dhugaa waan akkasiitis narratti raawwattee jirti firrattis harkeetiin jira waan ta'e hin dhageenye isiin sun namuu akkamii jechuun gaafii nattaate mana siisan dhaqee yeroo ifin baru isiin tanuma akkasiisan nattaateen. Dhugaadha. Ani guyyuma duraa sanuu wanni ni gartee jaarsa isiisan abdii sanatti nutti hin bilbilinii ganaa dubbii haareen nutti hin kaasanii siin jeetiin siimee intalti akkanaa akkasiitti ati duraanumaa sila akkana dhageessutti akkuma duraan na dhageessanitti jaalateetiifuu nama ati jaalattu hundaan niin beeka qaalii kiyyallee ni goota arra duniyaan sila manatti isanitti itti dhaquun qabdu ati duniyaa kaa akkuma teette duniyaadhamoo abdii irra beektamee lafatti. An abdiin lafatti irra beekaa isii qilleensa irratti hin arge malee qaamaan illee hin garree qaamaan dhimma tana adda baafadheen. Egaa kabajamtoota keenyaa kaanii fi akka isiin barbaree na diddee san hunda kana gootu eenyu Khadiiraan jaalachuu dinnaanii san hundaa akka isiin irra raawwattuun kataasiseen isa maaliif jettanii ani isa akka obboleessa kiyyaa saayiba obboleessa kiyyaa jeetiin kabajuutu ture garuu inni osoon akka obboleeyyan kiyyaa laalee osoon akka malee kabaju gaafii jaalalaatiin na dura dhaabbatee ani immoo isaniif gaafii jaalalaa deebisuun akka malee natti ulfaate maaliif yoo ta'e akka obboleessa kiyyaatti ilaalu jira arrammoo gaafii jaalalaa deebisuun haalaan akka malee tulfaate isin akkas na godhu isii aan itti naarree akkas godhi jehee akkana godhi jehee Khadiiri san hunda karoora akkasiitu meefis garuu immoo isin akkas na godhu siitiif aan itti naaru maaliif yoo ta'e garaa keessaa madaanaa qabdi tiyyara dhaabeet ilaala waan taateef nogootus rakkoon qabu garuu akkas na goosee hundaa'u Khadiiri san hunda akka isin gootaasiseen isin osoo na gootillee tasii irra laala aan irra guddaa wani na aarsi. Jecha inni Khadiir jeensan. Jecha inni gartee isii bira taa'eet inninis gartee namni nama jaalatu gartee barbareetti naqee gubii. Hundaa'uu namarratti hin godhu maaliif yoo ta'e jaalatisaa yoo ara na keessa hin jiraannes boru na keessa dhufu malti yoo narra isa kana deebisuun natti ulfaate boru deebisuuf hin malaa osoo san hundaa'uu hin eeggatiin akka san hundaa'uu narra raawwateeni garuu immoo osoo lubbuun tiyya baatees hanga sumaan hin jira. Namni dhageenye wanni siin jiru namni nama jaalateef nama hin fuudhu hireen tun qooda rabbiiti nama gartee nama nagayaa nama gartee waa itti rarraane ati ammallee arraas boruus akka gartee dubbummaan tunuu gamaa gamanaas irraa haftu ati dhageessaa namni guddaan namni gartee aaraa itti qabdu kasi gube namni nama jaalatu akkasiis naman godhu Khadiir duniyaa bira taa'ee gubii na gubdee jeeni takkas godhe innumma obboleessa keetiis fuudheeti gartee duniyaa san keessan beeku duniyaan barbareen nama gubuun dalagaa isiiti ana kanaawu ana Khadiiraa kanaawu sumaafiin himee dhiyoo tanaas ana Khadiiraa kanaawu gartee araba na bitteeti shaaraa guddatti karaa guddaa irratti na tumsiiftee biyya tanatti gaa dhiirtii dhalatti nu taarattu haadhamni naman dhiisu yoo dhalaatu deebitee sita dhalaa atuu silaa shaararra taate firraa dhorkata duniyaan hin beekan nama akka keetiiti dhalaa akka keetiiti ammoo wanni gartee Khadiir isii bira taa'ee ibiddaan gubi barbareedhaan gubi maarreen jee akkas godhe sanis gaa jaalaluma ta'uun ni mala garuu jaalalti namaa akkasiitii miti innummaan sunuu na keessaan gartee ana kana keessaan deemee yoo na dhufe malee si tana hin harkatu. Maaliif yoo ta'e ansan hundaa'uu ka godhe duniyaa osoo hin ta'in Khadiiri amma ana kee fudhadhutti Khadiiriin silaa na jaalatee jaalala dhugaa na qabaatti isin san hundaa'uu niin godhaa yoo hojjetu taate silaa irraa qabuu ture garuu immoo inni immoo jala tuqee fi akka isin onnattee daranaa san hunda na gootu ka goreen isaan amma duniyaarra hin laalu eenyurraa laal Khadiirraa laalaan maaliif yoo ta'e inni kun nama na jaalatu fakkaata gizeenii fi haasa'u akka nama na jaalatuti garuu immoo silaa akka isin san hunda hin goone kataasisuun isaa maaliif yoo ta'e na jaalata silaa akka na jaalatutti garuu immoo jala tuqeetti akka isin daranaa onnattee san caalaa ka gootu ka goreen isaan amma isii miti.
An sila akka yaada duniyaatiin akka isin san hundan irratti hojjetteen abdii nama dhiisu miti. Sila akka isin san hundan irra gooteen jalaa nafu maaliif yoo ta'e qotaasiitiif duraan niin jaaladhee mi'ittuun hin heerumaan sila akka isin na gosaniin jalaa hin hafuun. Abdii jalaa. Abdii jalaa hin hafu sila akka isin san hundan goote san hundan irra raawwatteen. Guyyumarraa kana sila amma heerumteetu ni garsiifte guyyumarraa kana hojjeta. Sila maali ni beekaa kabajaan obboleessa kiyyaa qabuu fi akka malatti waan hin goddaamee jiruu fi eeganaa inni farka isa jalaa hafe malee sila akka isin san hunda gootee akka isin jalaa hafte jechuudhaan waa hundi sirra raawwattee turte amma duraas. Maaliif yoo ta'e akka ani fi ani isa jalaa sodaadhee hafuufi. Ani immoo sodaan isa jalaa nambistu kabajaan namaa qabuu fi eeganaan xiqqishoo bayyanadhee namni maal naan jaadhaaniin akkasitti isa san jalaa dhaabbadde isin garmoo san hundaa'oo keessa kutteeti akkaan ani isa jalaa hafu seete kana hundaanoo irratti hojjettee ture sila akka isiitiin numaan heerumaan. Dhageessan amma isa dhiisiiti nama biraa nama nagayaa horiis qabu kamaallaqaas qabu hawaayis itti rarraane gartee sanii jira qaalii obboleessa keetii isin dhageeni qaaliin obboleessa keetii haa gartee hallayyaa si naqee mana isitti. Waa'ee duniyaa tanarraa mee ati biiftu waa'ee duniyaan edda gocha namni namarratti hin hojjenne sirratti hojjetteedha. Hoggaan qilleensa irratti argu siraan ayyana deemtee mana sii sanuu sin geessu obboleessa keessaniitu fuudhee si geesse mee tanarraa mee yaada qabdu kan nadhume. Maaliif yoo ta'e obboleessa kiyya sun akka nama isii tana beekutti waa hedduu gisee nadhagu akkanumattu anuu if sodaadde jechuudha. Obboleessa kiyya suniin ati si qofaa miti nama dabaladhulleennaan obboleessa kiyya haalaan na kabajji ana biraan wanta akkasiin gootu hedduu takka wal kabajnaa jechuudhaani akkasitti kophaa isaa fuudhee ittiin waliin nu geesse garuu dheene akkatti dheenettu anis isaan araarama isii barbaadaa fi miilaan jechuu kanii fi hijaana qabdu osoo akka feete na goote ni furadhaa jechuudha mana siisanitti dhaqee garummoo namni mana namaa tokko dhaqee. Akka fedhetti ollee osoo nama walirraa ajjeesee mana siitiin dhaqee waan ta'eef kabajaa xiqqishoollee uumama jiraati. Anallee aannan dhalaattillee kabajuu baattu isa ilma dhiiraa kabajuu qabdi. Isaa ittee sila dhiifama gootee addaan galuu qabna. Isallee hin kabajne obboleessa kiyyallee salphistee nallee salphisteeni osoonii fi obboleessa kiyya na bira jiru obboleessa kiyya biraan utaaltee barbaree hunda na dibdee ta'uu malee ittee akkas zarraaf jettee garuu immoo ani warra itti utaalee anis dhalaa akka xiyyaatiif irraa qabu hin wallaallee maaliif yoo ta'e kabajaa. Obboleessa kiyya biraan harka namatti hin laadhu jechuudha. Isummaan akka feete na gootu jechuudhaaniin cabjee taa'ee garummoo isi. Garuu silaa isin san mana sitti waan obboleessa keessan qabee si geessuu hin qabu waan isin mana sitti qopheeffatte silaa yeroo telefoona duratti bilbilu sanuu masaanootii fiddaayii jetteen. Isin akkuma ana akkaan isa kabaju kanatti akkasumas hedduu takkana kabajaa isin dhugaase isin immoo nis ni kabajii garuu immoo innis ni kabajaa firra wallaaltee kabajaa ala baatee namni biraatillee kan dhufee qabe nama biraan akkasii natti utaaltee. Mana si keettu waan silaa amma ablee si qopheeffattee silaa lubbuun si baatee dubbiidhaan keessatti jalqaba obboleessa keessan fuudhee si geessuu. An kana godhe amma obboleessa kiyyaan. Isa irra deebii nama tokkoon harka ilaal bira taa'ee namni nama jaalatu akkasillee nama godhu hadiirisii bira taa'ee barbareetti naqii gartee jeenii hoggaa isiin dhufteetti naqii jeenii biraa beekute wal mareete hadiiree fi isin. Hadiiree fi isiin narra waltee obboleessa kiyyaas giseen akka laalu waan harka keessaa qabu na fakkaata kophaa isaa fuudhee manatti itti nageesse san hunda narra raawwatteen. Jettee ni barate dhagee bar nama hidhaadhu namni nama walitti fayyisu akkanaa miti ta'uun qabu wanni akkanaa kun jettee itti dubbattee jirta. Teessan hin fudhanne si geesse ati akka biraa eezimee akka biraa isa baasii dhaamee barbaruma sanii sin naqame moo? Bikka biraallee nan tuyne osoo naan firaa quban qabne dingata ananaa taa'u jiru akka malee fiddee barbara ijjenna nayte ijji akka malee na gubattee garuu harkaan nan tuyne. Harkaan sin tuyne? Harkaan nan tuyne barbaruma fuula na dibdee yeroo sanitti anis itti utaalus itti dubbachuus wallaallee xiqqishoo maalii mana isiitiin jiraa jechuudhaafiin qaqqabadde mataa. Ati tolchitee ati garuu nama kabajaati bakka kanatti nama kabajaati dhiifama akka karaa rabbitti illee dhiifama. Jettee mana deemtee dhayite dogoggora guddaa namni qabu duniyaadha. Anilleen siif jechalleedhaan yeroo hedduu wallollee dheengaddallee nurraa jala hafii jaarsasii kana jeetiin si dhufe garuu amma nama waa itti rarraane nama ilmoon itti rarraane nama gartee jaartiin jala rarraane
nama sanittiin obboleessii kee hoggaa namaa alatti namni kun gartee huccuu uffatee deemu nama kana hin beeku dhalaas ta'e dhiiraas ta'e haala magaalaa kana inni numa deema malee ilkee adii gartee qoflaatan tana qofa beekanni keessa namaa kana hin beeku inni keessa namaa ka beekullee rabbuma namni kun yookaan naaf deema yookaan obboleetiyyaaf deema addaan osoo hin baafatini si geessi an silaa kalee guyyaan si geessu deemu san silaa na bilbilte telefoona bilbiltee achi deemna naan jette bakka san hin dhaqini jeetiin siidhaama san hunda ati hamtuu gartee rabbii oolchee barbarma sin nayitee barbarma irraa dhiiteetuma ustee miree kaajuma si gubdee malee. Maaliin godhuu dandaaree akkaan ittiin dubbanne akkaan ittiin utaallee mana isiitiin jira. Ittis dubbachuu hin wallaallee garuu immoo kabajaa obboleessa kiyyaatii fi kabajaa nama na gidduu dhaabbatee sallaaleetumaan mataa kiyya qaqqabadee calirraa jiheen. Ati amma abbaan fedhe dhageessiifi nama abbaan fedhe kasi jaalatu deemee bakka fedhe yoo dhufees ana keessaan malee tokko si harkatu hin jiru na dhagee nama nagayaa gartee nama qulqulluu hajaartii hin qabne ilmaan hin qabne kana naatu naan laalee itti si kanna. Yaa Rabbi jeegaatii hajaartii qabu namaa laalta akka ammaa kana akkanaa laaltee xifaan hin naqin. Hin jirtu xifaan. Shabaaba akka kiyyaa xiqqaa Rabbi sodaatu miskiina naa laala. San miskiina siifi ilaalaa ni jira. Ati hangasittuu sabrii nama tokko sin dhageenye nama tokko jideemtee amma ganaa kalee booda jiila siifaa taatu. Ambara amma kalee booda naa jiila ulee dhiifamumaa hin gaafadhuun taraa duraa akka rabbiin namarraa hin feeneen hojjedhe waan ta'eef mana isii dhaqee dhiifama naafillee godhu dittee ana gama kiyyaan itti dhaqee gama kiyyaan firraa fixee ulee lamada itti san tolchite ammoo dhiirti biraa yoo dura deemee na dhufe malee dhage mana deemee yoo na dhufe malee si harkata malee ganaa ati gaduma baawwateen barbaadin dhiira tokko. Dhiira waama dhiiraatu barama shokolama dhiiraatu na jibbisiisan haala kanaan giseen akka laaloon harkaa dhiiraatu jibbeesin turan waniin irra jibbeessan maas waan biraasuun hin jibbin dhalaan kadiirma san boodannaa geesse son akka obboleessa kiyyaa gugaafi jaallaa naa deesse harkaa dhiiraatu na jibbisiiseen aanuma isa harkuma harkaa isaatu hin danda'uun. Amma isaa fi duniyaa yoo karattee garte mee ati karattee garte maaltu si dhagaamame? Wani na dhagaama garuu ittillee utaaluudhaaf isaan san nama narra gurguddaati garuu immoo ta'ee. Nama ni kabaja jechuudha kabaja gootaaf. Sodaa nama tokko sodaallee osoo hin ta'in kabajaadha. Walitti utaalanii waa hunda ol godhuun harkumaa wal balleessuudha malee wanta akka beektaaf faayidaa hin qabu. Angaruu yeroo isaan lamaan san argu akka nama madaati yakka qubaanna tuttuqeeti yeroo nama madatti soo guddana keessa godhan si godhan. Akkasuma godhanii. Kanumaafuu hordoftootaa fi daawwattoota keenya dubbillee isinit dheeranne rakkoon biiftuu rakkootii jejeetiin irraa maa biratti deebitaa'u jechuun keessanii illee ni oolamtu rakkoon biiftuu rakkootii duniyaan kabajaa namaa hin gootu jeetiin dubbadde maduraasi obboleessii hin beekuu san akkasitti geessee isii akkas godhee kanumaafuu.